Silumayyuu namoota akka keessan kana maaliif jennaan kunoo namoota sammuun isaanii baay'ee fageessee yaaduu hin dandeenye sammuun isaanii xixiqqaa ta'etu walitti qabee shamarran biyya Arabaa jedhee maqaa keenya maqaa badaadhaan yaamsisaa jechuudha. Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniifaa baay'atu akkam turtan akkam isaa kana keessan ani obboleettiin keessan nagaa guuturraa afaa qaba. Nageenya na bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe laayik gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin adeeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha. Egaa akkuma suura irratti argitan kana jechuudha viidiyoo ture viidiyoo sana asirra oolchuuf sababan hin barbaanneef jechuudha. Maaliif jennaanii akkuma tasaa suman deemummoo viidiyoo kanarra dhufee gaafa dhageef laalu yeroo isheen already gaafa isheen liivirra jirtu maaliif liivirra teessee akkasitti taasofti. Inni morma hudhee qabatee wajjin taa'u kun immootu ani Paakistaanidha isheen Itoophiyaadha waayifii jedhaanii waayifii hamma harkaaf garaatti si baachisutti akkasiin jedha galbii siin jedha takka turee maal siin jedha baay'inarraa eeggali si galabbaxaa jechuudha. Kanaaf namoota akka keessanii kanaatu walitti qabee ijoollee hedduu maqaa isaanii yaamsisaa ijoollee hedduutu immoo odoo abjuuf mul'ata isaaniitiin tattaafataa jiranuu osoo sababii isaaniitiin namoonni meeqa jiraataa jiran isaan kaayyoo isaaniitiin mataa gadi qabatanii hojjetaa jiran maal ta'anii gaafa namoota akka keessanii kana arganii walitti qabamneetuma shamarran biyya Arabaa jedhama jechuudha. Maaliif sila maqaan inni tokko balleesse kan maqaadhaan immoo faallamu namoota dhibbaan lakkaawwamanii waan ta'eef jechuudha. Kanaaf mucayyoon kun already namicha kana morma hutee wajjin laayivii irra teecha na fakkaata ijoollee viidiyoo arabaniiti kan gadhiisanii maal jetti ijoolleetu ati intala Oromoo taatee ati intala Oromoo intala Arsii taatee jedhanii isa baaketti na beekta Oromoo ta'uu koo jetti garuu afaanichuma dubbataa jirti waan ajaa'ibellee maaliifan viidiyoo isheellee asirra oolchuu didee toonii footoo bichaa fidirraa akkan dubbadhu na taasiseyyuu sana jechuudha tokkoffaa jechuudha. Maaliif jennaanii ijoollee ishee beekantu jalaan koomentiitti barreessu. Gaafa koomentiitti barreessa maal jetti eessa abbaa keenya beekta Oromoo ta'uu koo jettiin garuu afaanuma Oromoo sanaa dubbataa jirti waan sin ajaa'ibu jechuudha. Kanaaf namoota akkasii sammuun isaanii xiqqaa ta'e sammuun isaanii gadaanaa ta'e kanatu maaliif akka biyyaa ba'an kaleessa maaliif akka bu'aa bayii hedduu dabarsanii biyya kana dhufanii akkasuma biyya hambaatitti biyya baqaatetti dhufanii dagatanii kanii maaliif jennaanii gaafa xiqquma dhufanii toonii ruuzii madaamii kana nyaatanii jira miti bakka walumaa galatti kaleessa eessaa akka dhufan eessaa kaanii akka bakka kana ga'an tasuma kan dagatan jechuudha. Kan walumaa galatti sammuun isaanii bal'isa yaaduu hin dandeenye ammootu jechuudha. Ani osoo hagam ta'ellee jechuudha dhugaan isin jedha maafan dachee kara dhaabbadhee nafne ani zeegaa biyya ormaa yookaan nama hin beekne jechuudha. Keessattuu Paakistaan isheen jettu kana jechuudha. Isaatu jedhaa yoo afaan guuttatee ilaale ogguu dubbatu jechuudha konfidensiidhaan jechuudha. Maaliif jennaan sirriidha har'aa miidiyaa irratti si wajjin harka si dha'uu danda'a. Harka siif rukkutaa takka turee gaafaati immoo garaadhaaf harkatti baattee qabee gassi darbatee toonii gara biyya isaa deema jechuudha. Eessa isaa qabda? Eessa isaa qabda? Eessatti gaafatta? Seera biyya kamiititti isa gaafattame? Ani koo yeroo tokko wanti gaafii natti ta'u namoonni baay'een akkasitti namoota biyya ormaa yookaan immoo namoota biyyoota garaagaraatitti heerumtan kuni osoo dhuma tasaa jechuudha. Gaafumatti dhuftan sana osoo tasan jettani tasa osoo wal lolle eessattan isa himadhaa eenyurrattan isa gaafadhaa seera biyya kamiitittan isa gaafadhaa biyyi isaa eessa maaliif jennaanii namichi kun amma Paakistaanii ishiin jechuu danda'a biyya isaa mootuu tarii biyya biraa ta'uu danda'a wanta irraa beektu hin jiru. Maaliif jennaanii namni bifaan biyyi kun nama biyya kanaati jechuudha. Bifaan laaltanii kun nama biyya kanaa kun nama biyya kanaa jettanii adda baafachuu sababa hin dandeenyeef jechuudha. Kanaaf walumaa galatti jechuudha namoonni waan akkasiititti kaayeffatanii bakka silumayyuu hojiif hin dhufne hojii akkasii dalaguu dhuftanii namoota biraa maqaan nyaatinaatiin miidiyaa harralee filattanii as hin dhufinaa. Awwanti gara caalatti sirriitti na gubu maalidha yoo jettanii fidaniitoo miidiyaa har'aa dhufuu isaaniiti bakka godha dachootti qabatanii taa'u. Namootni baay'een jechuudha ijoollee hedduun ijoolleen dhugaa rabbii jechuudha mataa ofii gadi qabatanii guyyaa takka gara mana sanaa ba'anii mangadiin garamitti akka garagaru karaan garamitti akka deemu hin beekne jira jechuudha. Isaan suni qixxuma keessan har'a gaafa hojii keessan namni miidiyaa irratti argu jara sanas jara miskiina dalagatee bulu sanas qixxuma keessan
maqaa sanaan yaamaa jechuudha. Kanaafi engadda gaafa mucayyoo sun akkas jette jedhanii irraa dubbatan jechuudha. Akkamitti ijoolleen Dubaayii kan mana xalabaati ba'anii hojiin isaanii kanuma kanaan waan akkasii hojjetan jettee akkamitti isheen irraa dubbatte jennee hundi keenya dallannee irraa namoonni irraan dubbatiin hin jiru jechuudha. Garuu mootuu gizee kan kana agartanii dhugaa ishee jette isin jechisiisa. Maaliif jennaan silumayyuu jedheeraani. Maaliif warri hojii osoo hin taane hojiin isaanii sanumatti kaayeffatanii waanuma akka sanaa dalaguuf biyyaa dhufanii jiru isaan suni biyyoota kamirrattuyyuu kun anuma argaa jirru kana jechuudha. Kanaafi inni nani jalqabumayyuu parsantii 100% namoonni waan akkasii hojjetan hin jiru jechuu hin dandeenyu. Jiru guutanii jiru namoonni waan akkasii dalagan jedhee irraa dubbadhullee isa kanaafi maaliif jennaan kunoo jiru tunumta asitti dhuftee gana namummaa ishee yookaan eenyummaa ishee yoo kaaddee Oromoo ta'uu keessa baakeetti na beekta deemasii jettiin ijoollee jalaan koomentii itti barreessanii jechuudha. Kanaafi kinoo namoonni akkasii sammuun isaanii xiqqaa ta'e kuni hin jiru jechuudha. Tarii warri ijoolleen jalaan itti barreessu suni eenyummaa ishee beekaa eessaa akka taate jechuudha. Koomentii itti barreessanii intala Arsiiti miti Oromoo miti ati akkamitti waan akkasii dalagda jedhuuni isa baakeen na beekta jettee irraa dubbatti jechuudha. Kanaafi tuni silumayyuu jechuudha hojiin isaanii kaayyoon isaanii kana ta'eeti. Namoota baay'ee immoo kan maqaa nyaatan kana ani wanti hin jedhu kanumarra deddeebi'ee adoo gara miidiyaatitti as fiduu baatanii bakka qabataniituma achitti akkuma godha itti dhoskaate ta'anii hedduu dasna jedha. Egaa obboleewwan kiyya isin warri kaayyoo keessan biyyaa baatanii isin warri kaleessa eessa akka dhuftan har'oo eessa akka jirtan boroo eessatti imalaa akka jirtan beektanii toonii mataa keessan gadi qabattanii hojjettanii namoota akkasii ilaaltanii toonii isaantu maqaa keenya nu yaamsisa jettanii isinitti illee dhagaamee irraa dhugaan isin hin jedha anumti jechuudha irraan dubbadhu jedhee keetaniin isa ishiin eenyummaa ishee kaaddee eessa baakeetti na beekta jettuun jechuudha. Konfidensiidha surma akka isheen taasoftu santu sirriitti akka irraa dubbadhu na taasise jechuudha. Kanaafi isin jabaadha warri kaayyoo keessanii biyya baatanii borus immootu eessatti akka imalaa jirtan beektanii jabaadha. Walumaa galatti jechuudha dhugaan isin hin jedha maaliif jennaan ijoollee baay'een gaafa biyyarraa dhuftanii maaliif akka dhuftan hojiin keessan maal akka ta'e eessa akka kaatan hin beektanii kan guyyaa tokko garagartanii maatii keessanii fi haraan dumbulloota akka hin ergini asitti eessaa ba'ee eessaa kan hin beekne dhiira gandaa morma qabattanii as baatanii tooniyyuu akka kanatti jechuudha nurraa bareeda jettanii akka kanatti garee haasoftanii dhugaan isin hin jedha. Mee takka turaatii dhaabbadhaatii itti yaada. Hammayyuu amma sadarkaa hammarra jirtan kanattu jechuudha. Hamma harkaa fi dugdatti baattanii ittiin rakkattanitti osoo achi hin ga'ini baasaatii buusaa of madaala. Maaliif jennaani ani walumaa galatti suni namoonni akkasii already itti goranii jiru. Garuu mootu osoo maqaa walitti qabamanii toonii isaa wajjin namni gaariis yaamamuu baatee irra natti tola. Silaa kan wanti godhamu hin jiru shamarri biyya Arabaa qixxeedhuma maaliif jennaani namni gola namaa keessa dalagaa jiru hundumtuyyuu maqaa tokko yaamamuusaa eessumattuyyuu adda baasee namni hin yaaman jedhu. Egaa walumaa galatti rabbiin qalbii isinitti haa deebisu. Qalbiin isinitti haa deebi'u qalbii godhadhaatii of duuba gaggaragalaati kaleessa keessanii fi har'a wal bukkee qaba madaala laala maaliif akka biyyaa baatanii of gaafadhaa ofuma keessanii sammuu keessan gaafadhaa. Tarii har'a fedhiin foonii waa baay'ee isin ajajuu danda'a. Garuu fedhii foonii daqiiqaa 5 isinirra darbutti jireenya keessan umurii guutuu fiddanii tooniyyuu bool'atti of hin gatina. Maaliif jennaani dubartii dhugaan isin hin jedha osoo waanuma kam keessattiyyuu jechuudha maqaa yaraadhaan yaamamtuu baatte maaliif dubartiin jirti kan dhiira caalaa akka dubartiittis akka dhiiratittis dandeettuun kaawaa hundarratti jechuudha. Ciminaan namoota hedduudhaaf fakkeenya ta'anii jiru baay'een isaanii jechuudha. Kanaaf isinilleen maaliif jennaani amma shamara taatanii jirtanitti wanti kabajaan shamara takkarraa eegamu hundi keessanuu isin madaala yookaas immoo isin ilaallata waan ta'eef osoo itti yaaddanii toonii jechuudha. Namoota baay'eellee obbolaa keessanillee haadhaaf abbaa keessanillee manatti arrabsiisuu baattanii baay'ee bareedadha. Egaa wanti hundumtuyyuu jechuudha sa'aatii kanatti waanuma hunda namatti bareeda gamas gamana soo laalanii akka abaluutti jedhanii akka abaluu jechuun immoo akka abaluuttiin sirbaan immoo morma nama jallisa akkuma jedhan sanii akka abaluutti jechuun akka allayyaa nama buusu kanan irraanfatinaadha.
ani namoota baay'ee asirra dhufanii jechuudha. Takka turanii irratti gatee deemee dura si wajjinan jiraadha jedhee achumaan dahee jennaan daa'iman irratti gatee na gargaara warra jedhee dhugaan isin jedha garaa dhumti koo narrifatu maaliif akka ta'e hin beekan. Osoo nama biyya keessanii ta'e gaafattanillee hammam takka yoo sin gatee deemillee jechuudha Itoophiyaa keessa ta'e eessumattiyyuu lafa deemtanii gaafachuu dandeessanidha jechuudha. Seera kamitti yoo fidattan isinii gaafatamuu danda'a. Kana nama biyya hin beekne anasitti yaa Rabbi qalbiidhuma akkamii akkasii kenne Waaqayyo beeka. Dhugaan isin jedhaani maaliif jennaani ani akka waan obboleettiin koo waan ofii koo raawwadhee itti na dallansiisee na dubbisa gaafa waan akkasii irraa kaasee. Kanaaf dhiiraaf barbaaddan dhiira kaayyoon keessanii bultii dhaabuudha yoo ta'e biyyumaa hin bayinaa. Jiraadha achumatti guutee jira dhiirri Oromootu jechuudha. Wajjumaan jiraadhaan nama isin ilaallatu. Yoo dubbattanillee akka garaa keessaniitti yoo wajjin deemtanillee jechuudha akka irraa bareedda akka wayii irraa bareeddanii ijoolleedhuma Oromootitti ijoolleedhuma biyya keessaniitti eerumaa asitti dhuftanii namoota hedduu maqaan nyaatina maqaan balleessina eenyummaa keessanis hin kaadina maaliif jennaani har'a eenyummaa kee kaaddee takka turtee walumaa galatti jechuudha maatii keetis kaaduun hin oolu waan ta'eefi. Kanaafi Waaqayyo libboonaa isin haa kennuun isin jedha. Egaa obboleewwan kiyya ani dhugaan isin jedha maaliif jennaani tarii jecha koo kanarratti namoonni baay'een dallantanis jechoota adda addaa jechuu dandeessanii namoonni immootu akka kanatti gaafii isinitti ta'ee dubbattanii baafachuuf yaadaa jirtanis hin jirtu ta'e jiraachuu dandeessu. Kanaaf walumaa galatti yoo dogoggora dhiifaman isin jedha. Yaada keessan koomentii jala naaf kaa'a. Hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaariin isin jedha. Waaqayyo hunduma keenyaaf iyyuu laphee gaarii nuu kenne kaleessa keenya yaadannee fuuldurri keenya yoo maal akka ta'e beekne nama nagaan gara biyya keenyaatti deebi'ee maatii keenya nagaan wal arguun haa taasisu jabaadhaa isiniin jechuu jaaladha nama kaayyoo qabu ta'a. Maaliif jennaani namni of ta'ee jiraatu namni kaayyoo qabu yoomiyyuu kufee nafu waan ta'eefi kanaaf namni akka namni singatee irra tarkaanfatee deemu ofiin godhina ofii keessaniif iddoo xiqqoo iddoo dakaa ofiin kaayinaadha. Maaliif jennaani bakka sanatti gaafa deebitanii of madaaltanii ofuma keessanii deebistanii mataadhuma keessanii waqqastu waan ta'eefi ofumaaf of komattu waan ta'eefi kanaaf achi ga'uudhaan duratti bakka sanatti of arguun duratti baay'isaatiitti yaada waan tokko murteessuudhaan duratti tilmaammadhaa achi ka'aatillee waan sana jechuudha itti yaada bal'isaati yeroo lamaa sadiirra deddeebisaa yaada. Malee akkuma al tokkoon sammuu keessan keessa isin dhufee waan tokko murtee itti fudhatina zimjettanii ittiin galina odoo baastanii buustanii hin madaalin kallattiidhaan fiigdaniituma walakkaatti of hin arginaa isin jedha. Waaqayyo hunduma keenyaaf iyyuu rabbiin karaa isaarra nu haa qabuun isin jedha. Turtii gaarii hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti dogongora koof dhiifaman isin jedha.